جزاك يا رب سنيف هادي بيو قرصة أجائبة نوف كنن إن شاء الله تعالى قرو نمني وانو في كابو كنا كمريفو جدك معنا وان كنا وان هم بين في الدوت فتا يوكا موت الدبر اللي دبراني تفيل له كمنو ولمت دفو دبودا الحمد لله ربي قيا هراكنا نجاه بفا كتب ريدو كنا سجنتا كتب ريدو تنان ولتنو في ديت جده درماه ولرجوت ندي بملء أو ولرجنيت جنتي أكوا تكلّ نور مكاني هنتانه abdii sulirraa qabna ni beeynallee hawaasni keenya nama waamicha godhuuf dhabe malee waan yoomillee hin dinne tanaa olitti ammootu waadaa seentaniitiin jirtaniiti waadaa seentan tan ammootu akka itti nyaataniif akka itti baatani wal agarra waan seentan kan ammoo waadaa seentan kan ammootu hin dagatinaa isiniin jedha egaa sagantaa keenya erga gartanii takka lama jennee eegalleetiin jenne sadii afur bira hin geenne garuu ammootu bira gahuun dirqama bira geennaa sagantaan keenya kan itti aanu ammootu sagantaa ajaa'ibaati sagantaa ajaa'ibaati jidduun waa buufannaa innis maali yoo jettan sagantaa walalooti walaloo akkamitti ramadaana simannaa fi waan ramadaana keessa dalagamuu qabuu fi akkasuma ammootu waan hagasii as tahamuu qabu obboleessi keenya tokko nuuf qabatee nuuf dhufeetiin jira walaloo isaa tana dhageeffannee bishaan nu dhufe kanallee kokkeedhaan jijjiifachaa hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jenna egaa abbaa walaloodha riyaad obboleessa keenya jaalatamaa fi kabajamaa falyatafaddal mashkuuran wa mahjuura allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar walaloo ajaa'ibaati waan nun jedhu walumaan dhageeffanna kaame السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم مقرب تنجل قمنا وللو سمنا رمضانات بسم الله جنة دبي جل قبنا موتي الرف بري غرغر سكرنا أما إرجع كنيتي أشتر كافنا إكلاسان فقدوس اسمه كدنا قلبينو دعى سوس اسمه تدامنا باتي رمضانا دفع باتين كيري باتين نماف قدتو كيستي أجرين باتي كيسهيد أمو شيطان مري كان اتين نواجهه مالك الجباري دعائي جبسا يا شبابا وجاهه جتشون واللفتو فكاتا قرو لافتو متي يولا اللي أكاتا نما ميك أدمني إنيو فايا دتا بيكتوتا علماء gurguddoo ummata daldalaa fi hojjetaa barsiisaa fi barataa rahmata kee tiroobsi yaa rabbi yaa gooftaa warri islaaminaadhaan addunyaa irraa kutan faaruun keeti yaa rabbi ka waggaadhaan nu geesse alhamdulillah jedhime yeroo tokko kanarra geesse alhamdulillah jedhime yeroo tokko kanarra geesse waggaan dabre yaa boo nama meeqa dabarse kanaanis nu geesse kanaanis kan milkiidhaan galee kan moo hongesse dhirti ibaadaa qabdu jannataa wal geesse ammoo jannam seenee kan waa balleesse qabrii gosa lama akkuma tuu dhageesse caffee jannataa fi ibaadaa wal geesse osoo ramadaan hin geenye jidduma kanattu dhiiroo lubbuu meeqa kan asirraa godaantu dubbii murtii rabbii nama hin galtu hin jiraannaaf teenna hin beeknu dhiitu lubbuu moomintoota duraanuu qophooftu kanaaf haa toobannu halkan guyyaa guutu yoo akka yoo gallellee kaatimaan nu toltu yaa baatii ramadaanaa baatii keerii guddaa si eeggatu jirra nutis gagammadaa baatii sabrii qabu yaa baatii ibaadaa baatii rabbiin godhe aakiraaf nagadaa bu'aan isaa guddaadha tirfiin guyyaa boodaa moominni jannataan boru ittiin gammadaa ajaa'iba dubbii dhagahiyaa jamaa baatiin ramadaanaa waan hunda adda taasisaa sunnaa ati dalagdutu ramadaana keessaa waajiba yeroo kaaniin rabbii wal qixxeessaa mee akkamitti hin gammanneeree ramadaana dhufaasaa ittiin nu haa gahu isatu ogeessaa way kana qofaa himamee hin dhumu baatiin ramadaanaa edaa ajaa'ibumaa halkan tokko jira rasuula himanii sallallahu alaihi wasallam kayrii halkan sanaa kan caalu baatii kumaa jechuusiif haa galu kayrii ji'a kumaa ramadaanaa qaqqabaa beekadhu kana hundaa akkamittiin gammanne dhufuusaa yaa jamaa rabbiin ittiin nu haa gahu kadhannaa ammumaa haa eeggannu xahaarree keessaa fi duuba keenyaa nutis ilmi namaa beekadhu wanjalanyaadha halkanii fi guyyaa diliirraa yoomteennaa abdii hin murannu rahmata rabbii keenyaa
dhiifamas waliif haa goonu rakkoo jidduu keenya dhiifama kaaliqaas hin ta'u fageenya. Anuu deemuuf ka'ee dafaa na simadhaa hamma wal agarruuf nagaa nadhaa madhaa ummata muslimaa an kennaa rabbiiti qulqulleessaa dilii saamunaa zambiiti. Yaa warra amantan jechuun isin yaamee ramadaana soomaa kan isiniif dhaame. Akka sodaattaniif rabbiin na wajjabee lubbuudhaan jiraatee namni na qaqqabe rabbiin kennaa guddoo ana keessa kaa'e. Kan dhugaan soomee dhugumaan milkaa'e isiniif badhaasa anuu rabbi biraa halkan kabajama ana keessa jira halkan tokkichisaa caalu baatii kuma kurnan harka halkan tokkichisaa caalu baatii kuma badhaafamuu feennaan kurnan gara dhumaa ibaadatti cimnaan kurnan boodaa keessaa keerii halkan sanaa rabbii si milkeessaa kan rabbiin kadhateef bahaa hajaanii kan rabbiin milkeesseef qamama baajanni. Anuu deemuuf ka'ee kinoo na simadha anuu deemuuf ka'ee isin biraa yeroon koo dhumaara qophaa'uttan jira yaa nama dhugaan natti fayyadamtee rabbitu sii guutaa waan ati hajamtee anuu nan deebi'aa waggaadhaan naanna'ee kan wal hin argines ajalli isaa gahee kan wal arginulleen ammaaf nagaatti qiyaamaa nan dhufaan fayyadamnaan natti. Nuun jedheera kinoo soomanni baranaa yaa jamaa muslimaa maal jettu jarana gammachuu simannus beelaan ga'eera maaliin geggeessinu deemuuf ka'eera isa bara dhufuu rabbitu harkaa qaba lubbuudhaan jiraatee eenyutu na qaqqaba. Osoo bira hin geenye ramadaana dhufuu guyyaan isaa geenyaan hedduudha kan kufu yaa mootii aalamaa kanaanis nu milkeessi isa bara dhufuutis nagaan nu geessi jennee haa kadhannu cimsinee du'aayii fayyaa umrii wajjin ibaadaan nu faayi. Obboleewwan diinii xiqqoo waa dabaladhu naan jetti qalbiinii caalaa ummatoota nu godhus rabbiinii har'a akkam jirraa kaleessa akkam turre gargar facaanee nutuu taane burree yahudaaf nasaaraan nurratti wal kuuftee lubbuu muslimtoota lafarra mancaaftee lafarraa balleessuuf qabaatanis hawwii silaa karaan haqqii hin dhabu aduwwii jalqaba ifaan diinii addunyaadhaaf ifee ergamaan ilaahii haqqii qabee dhufe aduwwiin balleessuuf wanta meeqa gootee booddee dharti kuftee haqqiin biyya moote handhuura addunyaa hundaafuu walakka dachee kabajamtu baate biiftuun takka hunda caaltuu lafaa biyyoo biyya makka jalqaba ifaan haqqii achirraan hanga'ee kallattii hundaanuu addunyaa wal gahe. Rakkoo fi rakkoon cimtu hundumaa dandeessee qaamqeen ifaa sanaa biyya keenyas geette. Mootiin biyya keenyas gammachuu simatee gaafas abdii kutee aduwwiin rifatee gaafa ifaan haqqii habashaaf qaqqabe najjaashiin imimmaan qabachuu dadhabe. Dubbiin haqqii ta'uu yoosuu ifa galee haqqiin hundaaf ifa beekaa mormu malee najjaashiin gammachuu qabatee sha'aadaa haqqii ol taasisuuf gaafas seene waadaa. Najjaashiin dubbatee sagalee ol qabee tokkichummaa rabbii habashaaf lallabee gahee leencaa ba'ee akkasiin diinii ol qabee anilleen akkasiin sha'aadaa qaqqabe. Ifaan haqqii laatee laliisee fireessee gaheen kee maalidha dabareessi geesse an beekumsa hin qabu waan tokko hin danda'u waa hunda barreessuuf garuu yeroo nan gahu kana keessa fiigee tuqee mata duree silaa naaf mijjate tokko hin dhiisuun ture. Mootota Itoophiyaa kan najjaashii booda jararraa xiqqoome waa isiniif qooda Yohaannis afraffaa Teediroos dabalatee ummanni muslimaa biratti salphatee kumaatamni du'ee rabbii isaan wal gahee kumaatamni ammoo barkaafira ta'e biqiltuun najjaashiin gaffageessee dhaabe buqqisuuf aduwwiin bara meeqa ta'aabee mataa irraa muranii hiddi laatee margee kan dhaloonni ammaa ifaa diinii ittiin arge. Minilik lammaffaa kan bara zawditu ijji jiraatteedhaaf bara haqqiin argitu shiraan ukkaamsuudhaaf gaafas dubbii haqaa hedduu muslimtoota jijjiiranis maqaa haqqii abbaan rabbii kunoo jiraachise amantii muslimaa kunoo nu dhaalchise. Bara lijuyyaasuu kan ija bananne roorroo bara meeqaa irraa baannanne masaajida ijaaruu ayyama arganne rabbitti shakkarus yeroodhaaf gammanne yeroo xiqqoo booda lijuyyaasuun kufee mootummaa zaalimaa booda haayileen dhufe. Ummata muslimaa karaa itti cufee hedduun osoo arguu dhiisee daandii haqaa fakkaatee jiraachuuf jijjiirratee maqaa olomaa'ota hidhee isa kaan fannisee yoo itti naqellee bishaan daffisee haqqiin arra geesse bar rabbiin hambisee haayileen awwaalamnaan booda dargiin ni kufee roorroo muslimtoota ammas itti fufee irraan gabaabse jennee haa kadhannu ammas itti fufee dilii teenya maraa yaa rabbi nuuf dhiisi har'a addunyaa milkiin nu kiisi jaannatu firdoomsi bor nu gammachiisi jennee haa kadhannu jechuu fedhaanii dhiifama naaf godhaa. Akkam obboleetti atis obboleessaa hanguma beekurraa mee xiqqoo si gorsaa ibaadaa hojjedhu maalumaaf gatteessaa deebiitii toybadhu badii kee hundasaa. Salaata salaattee maaliif hin qaraatu yeroo kee gubdee hanga salaata salaattee maaliif hin qaraatu hamma yeroo kee gubdee feesbuuka ilaaltu hamma yeroo kee gubdee tiktok ilaaltu quraana bantee irraa hin qaraatu zikrii jechuudhaan arraba kee injifattu waa'ee diinii keetii gatteesseen barattu
yaa ummata muslimaa maalumaaf gowwaa taanaa yoomuma barannee ilmaan barsiifannaa osoo yeroo qabnu maaliif yeroo gubnaa osoo fayyaa qabnu maaliif du'a eegnaa barnoota barannee ilmaan haa barsiifannu obsa waliif dhaamnee waliif haa obsinu sadaqaa kennannee miskiina haa nyaachifnu wanta toltuu ta'e waliin haa hojjennu isa ibaadaa ta'e wanta toltuu ta'e waliin haa hojjennu isa badii ta'e irraa walaa gorfannu araarama haa gaafannu akka bor rabbiin biraa jannata argannu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما شاء الله تبارك الله أبو ليسكينا رياض جزاك الله خيرا وأحسن الجزاء بارك الله فيك زادك الله علما وفهما.